si kuma gota kaimale amma yomiti kaimale ala kanu dita kaimale gota hidaba si kaimale nyapa faja si kaimale dalonni hirbunya tu imana sababalla yo turis galmangenya kayogo to tangara kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe ku namna laganyare sabna laganyare kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe ku namna laganyare sabna laganyare Tita tamale jalli garbare Ichirra tamale sbarri darbare Alladdu lagarra kanun dirasu Haro jilbangenye mdatun tamasu Jidifi abidda manani jarru Lotun sanyi bofa ta'u sinallu Jallisu burqa kanun darasu Gadade bisa kan basu Koti dale yabe galen lufa Turmin desun sesu dabe tuma Koti dale yabe galen lufa Turmin desun Ashamaan harka foonii hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa kan isinii dabru yeroo adda addaatti keessummoota addaa soofnee yookaan barbaannee goota isaan jiranii baasuudhaan isinii dhiyeessaa turre. Ammas akkasumatti nama cimaa tokko barsiisaa Abdii yookaan nama fira jaarraa abbaa gadaa ta'e tokko qabanne isinii dhiyaannee jirra. Turtiin teenya nu waliin turan gamanumaa fi irraa keenya gara gaafii xiyyaatti dabruun dura xiqqashoo hordoftoota keenya warra sinbeene barsiisuuf jecha Abdii eenyu yoo jedhan iddoo dhaloota keetiitii fi xiqqashoo wal barnootaa xiqqoo irraa ibsiiti. Gaariidha. Duraan dursee naafeeruu keessaniif miidiyaa keessan irratti naafeeruu keessaniif hedduu galatoomaadhaan jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan waa'ee qiyyaa barsiisaa Abdii Ibrahim Nanjani takkaa Abdii Ibrahim Nanjani lachuutuun waan abbaan kiyya yaamuuf Ibrahimiinis tanaafi iddoon dhaloota qiyyaa Oromiyaa godina Harargee bahaa magaalaa Watar bakka jedhamtutti achittiin dhaladhee ani hojiin kiyyas barsiisaadha. Anuma jechuun barbaada. Ayye baay'ee galatoomii ibsanuuf kannitee maqaan keetii fi Ibrahim Hamim Gudeetii fi bakkeettis waliif hirmaanii qabdanii. Ayye mee hangarmee gara jennee gara gaafii teenyaatti kallattumaanitti dabarraa. Gaafii teenya jalqabaa mee hooggantoota siyaasaa guyyaa 19ffaadhaaf har'a lagannaa nyaataarra jiran kana ilaalchisee mee kana akkamitti ibsitame Oromoof jecha quuqamanii Oromummaaf qabsoodha. Qabsoon tun siigalee akkaataa itti qabsaa'uun hundattuu qabsumaa qabsoon lagannaarra jiranis inni ati kan akkamitti ibsitame? Ani karaa hiyyaan hooggantoonni keenya jalqaba osoo qabxii bakka kanarratti waa'ee lagannaa kanatti osoo seeniin dura qabxiileen kaasuu barbaadu tokko jira waa'ee hidhamuu isaanii ilaalchisee jechuudha. Akkaataan isaan itti hidhaman san cubbuudha. Akkaataa sirriin ta'ini Haacaaluu Hundeessaa mootummaa Abiyyi ofumaaf sababa inni farda keenya Minilik irraa deeffannee Minilik harreedhaan dhufee waan adda addaa OMN irratti dhiyaatee GF torbaan guutuu wacaaraa turtee Habashaan jechuudha. Miidiyaa qabdu hundaan irra bobbaatee Haacaaluu akka Abiyyiin karaarraa mayisu duula bal'aa geessaa turanii. Sanirra dhaabbatee Haacaaluun torbaanuma san keessa guyyaa san akka malee ifumaaf harka Abiyyiin achi duraas haaluma gartee yaalii obbo Jawaar Mohaammed irratti ajjechaa raawwachuudhaaf kaanii milkaa'uu fi dhabeessan haaluma siistamuma san tooftuma san fayyadamanii Haacaaluu ajjeesanii achumaan dhagaa tokkoon shimbirroo lama dha'uudhaaf jechuudha. Hooggantoota Oromoodhaa hundaa'uu hedduu walii qabanii warra akka Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Jawaar Mohaammed hidhata isaatii wajjin walii qabanii mana hidhaatti darbanii jechumaan hafuura fudhachuudhaaf yaalanii
Kanaafuu akkaataan isaan itti hidhaman kun cubbuu guddaa keessaa qabu kun waan rabbiinis harkuu waan namninis beeku waan addunyaan hundi beektu. Kanaafuu yoo rabbi jedhee haqumaatu gubbaa nagaayii cubbuun hangam fiiguu dhugaan dursu yaama. Kanarraa ka'uudhaan haalli isaan itti hidhaman kana tahee osoo jiru isaan yeroo dheeraadhaaf filannoo irraa hambisuudhaaf jechuudha akka isaan waan fudhatama mootummaa nabiyyi fudhatama hawaasa biratti waan hin qabne jecha akkasumatti kaafaawwan obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Jawaar Mohaammed keessa jiran hawaasa biratti fudhatama guddaa qabaachuusaa hiriira adda addaatiin waan mirkaneessanii jecha isaan kan karaarraa maisuudha qabna yaada jiru qabatanii haala sadiin Jawaar fa'aa maniidhaatti darbanii akka isaan filannoo kana keessatti hin hirmaanne godhuudhaaf waan godhame oni akkasitti mana hidhaadhaa kana keessatti darbamanii hanga ammaan tanaa achi keessa jiran jechuudha gaafa san irraa hanga irraatti haala kanaan gaama isaan lagannaa nyaataa kana ka'ee galan carraa biraan qabnu waan jiru dubbatanii carraa biraan qabnu bakka jirru haala jirruun carraa qabnuun fayyadamnee lagannaa nyaataa kana geggeessinee qabsoo ummata keenyaa itti fufsiisuudha qabna jaamee jaanii jiranii manguddoon adda addaa itti ergamanii warri akka PPNis harka lafa jalaatiin hadaa adda addaa geggeessitee turte kun dhugaa lafa jiru ammallee mas indirectly karaa biraatiinis manguddoo adda addaa ergaa turanii akkasumatti mallee hooggantoonni fi hayyoonni fi abbootiin qabeenyaatii fi namoonni bebbeekamoon warri akka Daraartuu Tulluutii fi kun dhaqanii warri akka Leencoo Lataatii fi kun dhaqanii akka isaan nyaatan gaafii dhiyeessanii turanii garuu isaan ejjennoo isaaniitirraa soso'uu hin dandeenye. Kanaafuu carraan nuti qabnu kana malee jiru yoonii fi mootummaan dhiibbaa osoo Oromoon akkana salphatee jiru sadarkaa kanatti Oromoon osoo salphatee jiru nuti lubbuun teenya lubbuu ijoollee Oromoodhaa ta'a qeeroo Oromoodhaa waan hin caalle jecha akka nyaata lagachuun rakkoo nurra geessiftus osoo beeneet qabsoo itti seennee kanaafuu ejjennoo keenyarraa hin jijjiiramnu ejjennoo ijoo qabataniiti hanga ammaatti itti fufanii jiran. Kun kana garuu akka yaada hiyyaatitti qabsoodhaa isaaniif qabsoodhaa itti lagannaa nyaataa kana itti fufuun isaanii isaaniif sirrii ta'uu danda'a. Ana immoo akka nama tokkootitti akka yaada hiyyaatitti silaa irraa dhaabbatanii fedha. Maaliif? Silaa irraa dhaabbatanii. Waan irraa dhaabbataniif isaan kun ejjennoon isaan qabatan waan hedduu nama dinqisiisu. Ilmaan keenya hin jenne, lubbuu teenya hin jenne, jireenya keenya hin jenne, jireenyuma waa'uma Oromoodhaatiif jechuudha kan hunda kataadhaa jiranii. Yoonii fi Oromoon sablina kana keessaa bahu ta'e ni dhaabna. Yoonii fi Oromoon sadarkaa jalqabaatti hidhaa fi ajjechaan kun kan irraa dhaabbatu ta'e ni dhaabna. Yoonii fi warreekka gammachuu ayyaana keessaan biraa fuudhanii bakka adda addaatti rakkoo adda addaa irraan gahan kun nu biratti deebistan. Walumaa galattuu gaafiin Oromoodhaa yoo kan deebitu taate nyaata kana ni dhaabnaa yookaan nyaata lagannaa nyaataa kana ni dhaabnaa yookaan ammoo itti fufna ejjennoo ijoo qabatanii. Kanarraa ka'uudhaan akka hiyyaatitti wanti nan sirriidhaa akka silaa nyaatanii osoo dhiisanii osoo nyaatanii waliin jiruuf biyyi keessa jirru kunis dimokiraasii amma lagannaan nyaataa akka yaada hiyyaatitti dhugaadha biyya guddatti keessatti waan baratamaadha waan beekamaadha ni jira lagannaa nyaataatiin qabsoon lagannaa nyaataa ni jira hayyoonni adda addaa lagannaa nyaataa yeroo dheeraadhaaf gaggeessaa turan garuu immoo Afrikaa keessatti keessattuu Itoophiyaa keessatti amma kan akka carraatti itti fayyadaman malee abiyyifaan waan kanaaf wanni ijaanii miti maaliifi ayyee saniifuu lagannaa nyaataa kun daangeffamuu qaba guyyaa mana yookaan guyyaa didanii yookaan guyyaa soddoma bijaanii daangeffachuu qabanii qabsoo kana boodas nuti waa hedduuf isaan abdannaa waa hedduuf isaan eeyina kanaan du'uun qabanii isaan dhabuun fe'ee mootummootni
addunyaa kan fakkeenya ta'aa kan maatimagaan diifaastee namoonni baay'een lagannaa nyaataa kana lagatanii nu barsiisanii jiran qabsoo keessatti. Dhugaadha isaanis goota keenya hayyoota keenya qabsaa'ota keenya laganna nyaataa irra jiranii qabsoo irra jiranii sirriiba jiran jennee deeggarra. Namni ilaalcha adda addaa qabaa qabsoon abbaan tokko gizeeti murannoo fi kutannoo feesistee murannoo fi kutannoo isaan qaban nu barsiisu jira. Nu garuu namoonni yookanis ala jiran nyaatanii dhuguu jiran hundi lagannaa kana yeroo nufi fakkeenyaaf namni akka taa'ee danda'amu jarri maleekaa ta'ee eega qaalitti seenuma jee qoosufaa dhageenya argina beete. Anna guutti bilisiginnaan tun dhugaa dubbachuu. Bilisiginnaan tuni eenyummaa isaanii nuti bar halee maal akka isaan turan isaan beekna. Arra maal akka isaan jaallan isaan beekna. Eenyutummaa mee joora akkamtu shoroo keessaadhaa badii maaliif jarri tun akkana jarri kuni mana hidhaa keessatti akkana dararamu jiran akkana miidhamu jiran. Namni ala jiru nuti ni beekna. Waan isaan nutti himanii bilisigan nutti himanii waan jarri haqarratti qabsaa'aa jiran lamaanuu nu keessaa filanna ni beekna. Kamtu sirriirra jira kamtu sirriirra hin jirre. Dhaadheessanii nutti himuu fi nu gowwoomsuuf nu shawwuudhuuf yaaluun bilisiginnaa tuni jararratti maqaa xureessanii harkarra haayanii jechuun xureessuudhaan maqaa isaan hin qabne irra haayuudhaan haqa malee cubbuudhaan akkanatti beelaan fixaa jiran dararaa jiran rakkisaa jiran haqa isaanii haqa ilmaan oromootiif jecha jechuun kun cufti akkas ta'u jiran. Kanaanis xiqqashoon irratti dabalachuu barbaadeeti. Gaariidha. Okay. Waa'ee gama PP'dha. PP'n dhaaba uummata Oromoodhaatiif yaaduu miti. PP'n akka waliigalaatti jechuudha. Qorqalbii uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf ija uummata Oromoodhaa baay'isuudhaaf hayyoota Oromoo kaan hidha goorti. Kaan ni hiiti. Kaan ni ajjeefti. Akka barbaadan uummata Oromootitti akka barbaadanitti itti taphachaa jiran. Jecha isaan Facebook irratti gaaffii qabuusi saamanii fi hooggantoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti kanatti nuuf jecha rakkachuu jiran jedhan warri ala jiru yoonii fi sochiitan yeroo muuvmantiidhaan yookaanis nus akkanatti biicaa kana yookaan keelloo uffannee wanni sagantaa kana bareechina kanatti irratti hirmaanneefis nus Oromummaa waan nu dhageemtuuf waan quuqama saba keenyaa kanaaf qabnu. Kanaaf jennee biyyaan baafessis haa ta'u biyya keessattis haa ta'u bakka jirutti namni nuti ibsachuu jira. Ibsannaan biyya keessaa wanni addeessee godhate biyya alaatiin ala jechuudhaati biyya keessaa kan yoo uffattee deemte qabamtee hidhamtaa ni reebamtaa tumamtaa ni ajjeefamta waan hedduutu jira. Mee kana akkamitti ibsite? Kana akkamitti seete? Kana akkamittiin ibsaa? Yeroo muuvimentiin amma hayyoota keenya mana hidhaadhaa keessa jiran isin cinaadha jirra nutis isin wajjin hidhaadha jirra yaada jiru ibsachuudhaa fi sochiin kun eegalame. Kanaafuu hidhamuun ni jirti, tumamuun ni jirti. Kuni cimeetuma itti fufuu qaba. Namni bakka hundatti alattis haa ta'u, keessattis haa ta'u, isaan ni hidhan. Amma hidhaadhaa jiran quba qabna. Ni hidhan, kaanis ni tuman nama rakkoo adda addaati irra gaha. Garuu immoo lubbuun teenyata isaanii hin caaltu. Kanaafuu warri biyya keessaatis, warri biyya alaatis isinii wajjin jirraa jechuu agarsiisuudhaaf nutis isaanii wajjin hidhaa jirraa. Hooggantoonni keenya isin osoo hin ta'in isaan sanii waan jiru agarsiisuudhaaf yeroo keelloo kana uffachuun akka hiyyaatti dirqama. Namni hundinuu warra biyya keessaatis warra biyya alaatis kana waan kana itti yaaduu qaba jechuudha yaada. Dhaabbachuun qabu itti fufuu qaba jechuudha yeroo uffachuun. Mee gara gaafinti aanuutiin si dabarsaa gamanuma gaafinti yeeteetti aantu mee ilaalchi abiyyi sun Oromoodhaaf qabu Oromoon hooggantoota siyaasaa Oromootiif qabu kana mee akkamitti ibsite mee ilaalcha kan qabaaf isaan kanaa? Aywa. Ilaalcha inni Oromoodhaaf qabu ilaalchisee jalqaba abiyyiin gaafa dura filamu abiyyi yeroo duraanis akkasitti wanni irratti miidiyaa irratti haala adda addaatti maqaa isaa dhagaatumaan ture garuu inni Oromummaan isaa gaafii keessa jira. Oromummaan isaa kun haqa lafa jiru jechuudha. Jechuun Oromummaa wal mulquudhaaf osoo hin ta'in Oromummaan isaa gaafii keessa jira. Gaafii keessa jira osoo gaafii keessa jiraachuu qofa osoo hin ta'in waan Oromoon guutuun beeku jechuudha. Tanaaf inni fakkeenyaaf inni paartii lama qofti jiraachuu qaba jedhee Izeemaadhaa fi Abinifaa deeggaraadhaa dhaabbilee Oromoodhaa
adda hiraa adda facaasaadha haala adda addaatiin keessa seenaadha aboo bakka meeqa diigaa dhaaba kan bakka meeqa diigaa hayyoota isaanii hidhaadha kana ajjeesaadha isaanii ol kaasaadha kuni maaltu fakkeenyaaf amma tan akkuma nama tokkootti yeroo ilaalte izeemadha wajjin izeema wajjin firummaa hayyoo qabammoo firummaa dhiigaa qaban isaa firummaa hayyoo qaban jechuudha irra caalatti kanaafuu hayyoodhaatitu walitti fide kanaaf kaayyoo warra kaayyoo isaanii akka kaayyoo isaanii qabu ni deeggaran jechuudha tanaa jecha Sana abiyyi kaayyoo ilaalcha jira sanii waan qabuuf ilaalcha oromummaa cabsu oromummaa xiqqeessuu oromummaa heddar kan bakkatti kan guddannee kan cimne kan dagaagne godhuu irratti dhabamsiisuu barbaada dhabamsiisee akka duraanitti jechuudha akka sirna limuutidha afaan tokko aadaa tokko uummata tokko afaan tokko afaan amara uummata tokko amantaa tokko waan juusan Ethiopia dur Ethiopia Haile Selassie unitary san deebisuudhaaf kanaafuu kabarii gubbaa ilaalin kabarii gubbaa afaan mi'eeffatee akkana maal akkasii yaa sabaa kuni hundinuu waan uummataan sobu abiyyiin arrabni isaa hundeen garaan isaa abileedha uummanni oromoodhaa bayyanachuudha qaba bakka kanarratti diinni guddaan Haile Sillaaseedhaa fi Minilikii fi Mangistuu Hayilamaariyaam caalaa namicha kanaatitu irra Oromoo akka gaariitti cabsuudhaaf muratee ittiin deemaa jira karoora tarsiimoo yeroo dheeraadhaatti baafate istiraatejii ajaa'ibaa baasee itti deemaa jira kanaafuu ilmaan keenya gahummaa jala galchuudhaaf waan deemu jecha. Asirratti masliin qaba ammas ilaalchinni kaleessa dubbate tokko leenci gaara seenee jiru fakkeenya godhee haaseessan gaaraan deebi'ee jaanii eegalsanii akkan deebine takka hime beekte akkas jechuun isaa Jawaar takka qabamee hidhamee mana hidhaa keessa jira baqa nyaadhamee jiraan harka jiraa nyaadhe hin eeginaa waan jiru calaqqisaa jiran dhugamee kamitti ibsite tokko kana tokko Oromoo tanas adda hiruu barbaada beekee inni adda hiree bituu barbaada xiyyeeffannaa adda arsirra kennisiisuu barbaada fakkeenyaaf amma yaadni kun kallattiidhaan suduudhaan jooruma laallata nama gowwaa tokkootiitu ka'ee deemee leencaan hojjeessa jee leenci isa nyaatee ni deebi'e jedhanii isaan ilaa umrii isaanii ta'aniituma eeganii inni garuu nyaatamee jira wanni isaanii dhufaa hin jirtu waan jiru lafa kaa'e. Johar ni nyaadaadha bakka kana keessatti himaatan. Nyaadame hin eeginaadha yaadni isaanii garuu Oromoo rafuun qabdu jecha kun ergaa guddaa qaba Oromoo rafuun qabdu maaliifi qabsoon cimee itti fufee jechuudha qabsoon cimee itti fufee qabeenya fi beekumsaa fi waan hundaanuu hayyoota fi cinaa dhaabbatanii kun dhimma Oromoon jiraachuu dhabuu Oromoodhaati jechuudha waan dhimmi namicha kun ammaan tana oofaa jiru kanaafuu amma duras beektee waan jeeta akka jira bar yoo yaadatte Wallagga dhaqeeti yoo Wallagga dhaqee akkas jedhe yoo Wallagga dhaqee ni du'ana ajjeesanii yoo Wallagga ajjeefte Jimma rakkaatii maal jechuudha siif gala dibaa deddaroo liidhaaf deema bara shawaa dhaqeeti Wallaggaatiitu hayyuu kee beekaa kee ajjees qabsaa'aa kee ajjeesu jaan Wallagga dhaqeeti Harargeetu hayyuu kee nyaate jaan jechuun amma tooftuma dur waa amma gartee Haile Sillaaseedhaa fi Minilikitti oofaadhaa turan sanumaanii Oromoo cabsee Habashaa jala galchee bituudhaaf mala dullooma jechuu barbaadeetu. Okay. Mee akkasumatti garuma gaafetii ta'an nuti si dabarsa. Nafxanyaa fi finxaleeyyiin nafxanyaa tuni online irraa yookaan aktivistoota warra ifinjoo warra lafootu jira. Ilaalchi isaan qaban kun fakkeenyaaf Oromoof qaban bilisiginnaa Oromoo tana qaban kana mi'aati mee ilaalchi isaanii kana jira kana akkamitti ibsitamee jiru kana. Sirriidha laalummaa osoo karaa kanatti hin dhufne duratti isaan ilaalchi isaanii itti dhufna kana sirriidha. Abiyyiin habiyyi kanan jalaa fixuu barbaade duraan karoora inni qabate istiraatejii isaanii jechuudha yaadni isaanii Oromoo cabsuudha kun beekamaadha Oromoo cabsanii gabroomsanii akka duratti yeroo dheeraadhaaf bituudha yaada isaanii galmaan gahee ifiif
dhaamsa gartee raaga haati isaa nugusa torbaffaa taatee san bakkaan ga'uudhaaf qabatee yaada isaanii kana bakkaan geetiin nugusa torbaffaa ta'ee yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa bitaadha. Garuu jarri ifiifuu wal nyaatti. Maaliif durirraa kaastee walajjeessaa aangoo qabachaa dhufte. Isaas amanuu dadhabnaan amma dhufee gamna deemee maal jaa yaa sabaa isiniifiin akkas ta'e siistama kun. Kanaafuu karaa hoggaa dhabe waan akkasitti fidaa jechuudha. Waa'ee gama finxaaleeyyiidhaa gama nafxanyaadhaa kana hoggaa ilaalte nafxanyaa yoomiyyuu taanaan diina Oromooti. Har'aas boruus iftaanis Oromoodhaaf irra. Oromoon yooniif gartee jaaramtee jabaattee sochootee uummata kana ofirraa ittiste malee isaan yeroo hundaa'u miidiyaan isaanii miidiyaa guutuun uffatanii jiran. Miidiyaan ETV hundi isaanii jechuudha. Amma haalaatis keessaatis Oromoo marra duula. Sababa biraan kaasan. Oromoo marra duula Oromoon akkas taatee waa'ee sirna gadaa xureessan, waa'ee aadaa Oromoo xureessan, waa'ee bulchiinsa Oromoo xureessan waan adda addaa kana kaasan beekte. Kanaafuu isaan ilaalchi isaanii Oromoo gaqqabanii gaccabsanii lammii lammaffaadhaa osoo hin ta'in akka lammii biyya tanaa ilmaa guutummaatti hin ta'iniifitti jechuudha. Gaqqabanii if jalatti bulchuudhaaf wal jaaranii keessaa fi alaan akka nama tokkotti socho'aa jiran jechuudha. Yeroo ammaan tana Oromoon akka bittinnaa jiru kanaasitti isaan tokkummaan isaan ittiin socho'aa jiran wal hubannaan isaan itti wal hubachaadhaa socho'aa jiran siistamni isaan itti deemaa jiran waan hedduu nama sodaachisu jechuudha yeroo kana keessatti. Kanaafuu waa'ee nafxanyaadhaa hedduu haala hamaarra jira. Kanaas qacarraa kennee fi akka isaan Oromoo gubbaa mataa gubbaa bahan ka godhe Abiyyumaatito dura namticha isaanii ka Oromoo harkaa fi harma muree awwaalchaa baasee fidee jiraa kana jecha kaa'ee fi eegas booda jirri lafaa kaatee babbaqaquu eegaltee jechuudha. Innis ni deeggarsa kennaaf isaanis mangaa waan adda addaa jechuudhaan Oromoo salphisuudhaan Oromoo xiqqeessuudhaan kanaatitu jira. Isaatu fuula kanneen akkasumatti ammallee jarri namni tokko yoo bitaa kutaa kan itti feetee dhundhuma fa'aa itti tarkaanfatee jira. Amma booddeessaa namtichi kun jiru maqaa nyaachuu taa'adha. Fakkeenyaaf gaafa inni xiqqoo ishee dhiyootan dhukkubsatee hawaatee jaanii miidiyaa dhabame yeroon ammaa waan jiruuf hin xaaleeyyiin Habashaa kan feesbuuk irraa kaanis ጊዜው አሁን ነው jechuun isaanii ጊዜው አሁን ነው ምንድን ነው ምን ለማድረግ ነው ጊዜው አሁን የሆነ አንድ ጊዜ ተከተከ ዋና ጀርመን ነው ጀርመን ሆኖ አንገምዩ ለፊ ሰበከ ቆፈዳዴ ስትጃለቴ አንገፌት ይወጃለቴ ኸየኸነ ነመረቲ ይሩ ነመረቲ ፊኡም በርባዴ ሳንቀፌት ያሉ ከቱ ማንዴ ከቲም ቦዲ ማለ ሐናማር ኢሳ ኢላልቸከሲ ሰን ወረቀበን ሰን ይስላል ምን አምሰ ኢላልቸከሲ ወረቀቡ አከሲን ታነቅ ፌተን ነጥኝ ማሳኒ ሰኔ ቀበተኒ አታኒ ነመረቲም ፊን namni saba fi jijjiiree saba bira fudhatu sun jiru. Isaan ilaalchi isaanii dirqamaan namarra fe'anii nama fudhachiisuu fa'aadha. Mee ati fakkeenyaaf maal yeroon ammaa waan jiru sana mee xiqqeeshoo waa'ee fiddaaliyyaa amaaraa kanarraa xiqqoo jiru. Waan kanarratti waan kaasuu qabu jira. Yeroon ammaa qofa miti. Laal waa'ee yeroon ammaadhaa san inni dhukkubsatee jira. Amma eegas booda kallattii meeshanii jiran malee eegaa kallattii meeshaniitti waa'ee qal'innoodhaa wajjin wal qabsiisan malee yeroon ammaa yeroon isa itti karaarraa meeshanii nuti bakka sanatti qabannu. Yaanni isaanii maali? Oromoo waliin dhawanii fixanii eegas booda aangoo abbaa isaanii isa irra deebi'uudha. Masaraa Minilik san galuudha. Kuni manaama isaanii abbootii irraa ilma dabraadhaa ilaaman tanaa gahe. Kuni dhaabbachuudhaaf isin taa'u hanga isaan jiranitti jechuudha. Tanaa jecha isaan ammallee huutaanaan wanti isaan yeroo ammaa wanti isaan itti jaani yeroon itti abiyyi dhabamsiifnee Oromootti gabroomsinee Jawaar fa'aa warra gartee mana hidhaa keessa jiru achitti malatti goonee aangoo teenya irra deemnu yeroo ammaa yaadachiisan. Kun kana bakka kanarratti carraa yoo naafne ta'e yaada tokkoon dubbachuu barbaada. Isaan Itoophiyaa kana guututti Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha. Amaara jechuun Itoophiyaa jechuudha yaadachuu qaban. Ilaalchi isaaniitu kun dirree baaniitis waan jaanii waan dho'isaarraatii miti. Abiyyis waan kanaaf kafarii kanaaf yaani deeggarsa godhaaf yaani wal dubbisaadhaan wal hubachaadhaan deeman. Sanii amma har'a jechuudha. Achi dura kutaa biraa seenaniiti matakkal seenaniiti gumuus ajjeesaadha turan.
abiyyi tanas umar kalma daga akkana man dageenya akkana man agarreetti irra jilaalee dabra deeggarsi inni qabuuf qada asdeebe arra toora nama kudhanii yookaan ajjeesan qotee bulaa naannoo wallagga cabsanii seenanii jechuudha faannoo sun hidhattee yaati Oromoo hidhachuutti hin dhiisan isaan qawwee ni hidhaniif kana cimsaa kana dadhabsiisan arra waan akkasiisaniitiitu deemaadhaa jira jechuudha. Tanaa jecha isaan yaanni isaanii sirni isaanii bakkaan ga'uudhaaf jechuudha. Fuulduras sirna isaanii bakkaan ga'uudhaaf waan yaada qabu jecha abiyyiin daangeessuun barbaadu akka yaada isaanii kana jechuudha. Kanaafuu deeggarsa callisuudhaan deeggarsa godhuu barbaade. Hoo barbaade harka lafa jalaatiin godha. Jee jira bar osoo hin dubbanne hojjenna. Osoo hin dubbanne hojjenna saayilantilii. Kanaafuu osoo hin dubbanne Oromoo irratti hojjechuu jechuudha. Mee gabanumaa deemaa jirra gaafiin ta'ee ta'umaa Itoophiyaan Oromoo irratti ijaaramtu taanaati akkamitti ibsistame Itoophiyummaa isaan Oromoo irra fi'anii ijaaranii bulchuu fedhan taanaati akkamiin laata? Kana ilaaluudhaaf Itoophiyaan durirraa jalqabee eega gaafa gartee Minilik kaanis harka muree kaanis harma muree calanqotti murruqii buusee Oromoo illee harka kennitee hin beektu manguddoo teenya fixan arrii waan gaarii ciisa ayyuuta keenya fixan callee waan gaarii ciisa dubartii shamarran keenya fixan naannoo waan gaarii ciisa dardara keenya fixan filaa waan gaarii ciisa tan hundaan argaa gurraaniin dhagaa dhiigaa garaana ciisaa yoomiin rafee gachiisaa eega jiru Oromoon ilaammaatitti rafe ciisuutti hin jiru. Socho'aatuma jira takka harkatti kan hin beeku gabrummaatti. Ichirraa kaasee hanga ammaatitti Oromoon Itoophiyaa irraa bu'aa harkatti immoo miidhaadha. Bu'aa darra caalaa harkatti immoo miidhaa darra caalaa harkatti kan waan kanaan ilaalamuun barbaachisaa jechuudha. Haayile Sillaaseen yaani Minilik Oromoo akka godhee beekamaadha kun harkaa fi harma muree waan adda addaa godhaa ture. Ichirraa as dabree gaggabaabsaatiin siima yeroo ta'e sirraan fudhadhu Haayile Sillaaseen dhufa. Haayile Sillaaseen ciisanyaa godhee Oromoo abbaa lafaa lafa isaanii saamee lafa isaanii irratti akka abbaa lafaa biraa abbaa naftanyaa lafata abbaa naftanyaadhaa godhee eegas booda akka isaan naftanyaa gabbaran godhee yeroo toora amata 40 haalan taaneen bitee jechuudha. Kun eegas booda mangistuudhaatti dhufee dargiidhaatti dhufee dargiinis dhiibbaa adda addaa Oromoo irra geessisaadha. Maqaa abaa'ooti namoota lafa qotee ija hidhee bakka takka nama fidhaadha ture yoo yaadatte yoo dhageessee jechuudha silaas yeroo isin jirtu wataritti namni qiimaan dhumne wataritti saba abaa'oodhaatii fi jaarraa abbaa gadaatii fi kana wajjin wal qabatee kana qofa miti bakka hundatti qayyishi birjaaniitii waan kana gaggeessaa turan jechuudha. Kanaafuu Oromoon dhumaatuma wayyaaneedhaan ilaa irra geessee jechuudha. Akka xiyyaatitti yoo Itoophiyaan jechuudha diigamtee maqummaa isii kun jijjiiramee haala Oromoodhaa ta'utti riikoonistiraakti taatee haaree ijaaramtee kan Oromoodhaan sochootee maaliif maajoritiin biyya san keessa jirtu Oromoodha waan ta'eef. Maajoritiin minority right ida yutine maqaan biyya saniitu hatta jijjiiramee kushlaan bifa jaamee jechuudha. Fakkeenya amma tokko shatti kitu Oromoo keessatti majority kushi. Tanaaf maqaan biyya saniitu jijjiiramee yoonii fi haala Oromoodhaaf taatutti yoonii fi kan jiraattu taate jiraachuudha qabdi Oromoon sicha keessa. Yoo kanan ta'in ammoo Oromoodhaa fi Itoophiyaan walii hubaban akka hiyyaatti. Walii kani Oromiyaa bilisoomte. Maaliif mataa wal nyaachaa oola? Maaliif namni keenya maaliif dhumaadhaa oola? Maaliif gabrummaa sammuudhaa ilmaa abbaarraa ilmatti yeroo dheeraadhaaf maaliif dabraadhaa oola? Kan hundarraa waa fudhachuudhaaf jechuudha. Yookaan diigamtee ijaaramu yookaan immoo walii fuudhaa. Mee galatoomii ibsa bal'aa dhufan dhabdi keenya waa'ee qabxiilee ijoo barbaachisaa taate babbareedduu
har'a qabannee isinii dhiyaannee irratti ibsa bal'aa nuuf kennee jira barsiisaan abdii. Gama dhumaatti deemaa jirramee dhumarratti dhaamsa qabattee ilmaan Oromoo biyya keessa biyyaadha jiranii hundaafuu carraa kana fayyadamee ibsa. Gaariidha. Qabsoon itti fufuu qaba. Yaa Oromoo qabsoon itti fufuu qaba. Qabsoon kallattii tokko qofaa miti immoo bakka kanarratti ta'anii jiru. Qabsoon kallattii takka qofaa miti. Qabsoon karaa nagaadha. Qabsoon karaa nagaa qoftiin Oromoo bakka yaadaa fi fedhii isaanii bakkaan hin ga'u. Karoora Oromoodhaa bakkaan hin ga'u qabsoon karaa nagaa qoftiin. Diyaaspooraadhaafis yaadaan qaba. Dhaamsaan qaba. Akkasumatti warra biyya keessa jiruufis qeeroodhaafis dhaamsaan qaba. Qabsoon karaa nagaatis akkuma ammaan tana jenna kanatti yeroo uffachuudhaan hiriira adda addaa karaa dippiloomaasii karaa haala adda addaatiin itti fufu ta'ee jechuudha. Karaa haalli ammaas Oromoon hidhachuudha qabdi. Oromoon hidhachuudha qabdi. Faannoodhaaf kan wayna yaamamtee Oromoo maalirratti mancaadhaa fi jirmaa fi billoonni irraa guurama. Maaliif irraa guurama? Kanaafuu namni waan qabu gurguree yeroo ammaan tanaa yeroo qabsoodhaati. Yeroo qabsoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuudhaati. Waan qaban gurguratanii silaahuu waraanni abiyyi ittiin dhiisu dho'isaadhaan namni qawwee madaggalfachuudha qaba. Maaliif dho'isaan gurguramaa jirti qawweeni warri waa qabu ka waan qabne hidhachiisuu qaba. Waan qabeenyaa fi beekumsaa fi dandeettii fi hundaa'u qabsoodhaaf bobbaasuu qaba maanta ilmi namaa Oromoon jechuudha. Warri diyaaspooraadhaa immoo diyaaspooraadhaa kana jiru nama 500 wayii hanqatanii yoo xiqqaate. Namni tokko qeeroo tokkoof qawwee takka hobite qeeroo 500 hidhachiisa. Qeeroo 500 jechuun Itoophiyaa waraana nama meeqa qabdi? Kanaafuu akkuma dandeettii ifiititti jechuudha waan kana itti yaadanii qabsoo hidhannoodhaa deeggaruu qaban. Jaalmarroofaadhaas deeggaramuu qaban jabaachuu qaban sirriidhatti. Maaliif furmaanni keenya karaa saniin irra furmaata argachuu dandeessu rakkoo Oromoodhaa. Maaliif nama qawweedhaan si gabroomsa kadhaadhaan bilisummaa irraa argachuu dandeessu. Wanta ati miti. Kanaafuu warra diyaaspooraadhaatiin dhaamsaan qabuuf dhimma hidhannoo kana itti yaadaadha. Wal jaaranii ABO'dhaafis gargaarsa godhuudha qaban. ABO waraana bilisummaa Oromoodhaatiif gargaarsi godhamuufi qaba. Gargaarsi cimaan godhamuufi qaba. ABO cimsuu qaban jabeessuu qaban. Qabsoon karaa nagaatis karaa hidhannootis jabaatee yeroon itti fuwa. Amma warri biyya keessatti qeeroonis hidhattee loluu qabdi. Kanaafuu namuu qophaa'ee akka nama tokkootitti yaadee akka nama tokkootitti ajjatee akka nama tokkootitti hoota harkaanfatee qofa bakka ga'uu dandeenya yookaan gabrummaa jalatti hafnaa jechuudha. Kanaaf itti yaaduu qabnaa waan jiru kanaan dhaamsaan qaba. Galatoomii sagantaa keenya tan irratti affeeramtee nu harka mukeeti. Asirratti xiqqashoonis waan hin dabalachuu barbaadu yoo jiraate abiyyi qabsoo karaa nagayaatiin jee gaafa ABO'faas Eertiraa dhaqee sossobee Oromoo biyya alaa jirtu hundi waliin galchee inni kaayyoo isaa waan deemuuf sanii ni beeku. Oromoon sii galuu qabu waan beeku qabdu gartee waa hunda karaa nagayaatis qabsoo hidhannoo hidhachiisa hiikkachiisaniitis gerre Juhaaris nutti himee dogongoruu isaas nu himee jechuun. Saniifuu waan si baasu Oromoo ni beektaati fi sagantaan yookaanis tarkaanfinichi aantu maaltu na baasaa waan jettu gamanumaa karoorfadhu gamanumaatti fafisii jenna. Nuti sagantaa keenya guyyaa irraa Abdii Abrahiim nama magaalaa seena qabeessa magaalaa jaarraa abbaa gadaa nuuf kennite yookaanis nuuf gumaachite. Biyya seenaa qabdu sanarraa qabannee isinii dhiyaanne sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaatti. Sagantaa biraatiin yeroo biraa hayyoota biraa sooyinee barbaannee qabannee hanga isinii dhiyaannutti har'aaf gamanumaa nageetti isinii jenna. Galatoomee. Sagantaa keenya nu argamuudhaaf itti galatoomee.